baase ona bakke ikabo diddo furke irasuke mila kosita bachise dokabana iddo ulfinke gute shakaina iji kona baname qole shenaragate nama dhaloota isaatti jalqabee jaame tokko fayyisu ta'e namni kuni dhalootuma isaatti jalqabee jaamaadhuma ta'ee dhalate erga dhalatee jaame miti egaa jaamummaan akkasii jira namoonni erga guddataniyyuu rakkinni kan ija isaanii mudatu jira waan garagaraatiin afaan amma bara kana hiika garagaraa kennuuf kanaaf kana ta'e jedhu saayinsiidhaani garuu duriinuma jaame jedhu waan isaan beekanii jaameedhuma ta'a egaa jaamaa kana immoo isa kana kaaniyyuu fayyisuun isaa rakkisaadha jaamaa ta'ee dhalate namichi kun karaa dura ta'a ture bara baay'eedhaaf ture nama umuriin isaa gahaadha waggaan isaa baay'ee guddateera gara 40 keessa galeera kanaaf nama gahaa jedhama namni yaa'ii isaa dhaqee hin jiru jaamaadha sababii ta'ee fi jaamummaan isaa immoo sababii qaba jedhanii waan amananiif gooftaan Yesuus maal jedhee itti dhufee bartoota wajjin deema ture guyyaan isaa immoo guyyaa sanbataatti ture yeroo itti dhufu amma bartootatu gaaffii kaasanii dhaloota kaasee jaamuu isaa beeku jechuudha achitti isa gaafatan ta'e attamitti akka beekan asirratti hin ibsamne namni kun dhaloota isaatii jalqabee jaamuun isaa isa moo abbaa isaa moo haadha isaa yootu yakkee jedhanii gaafatan Yesuusiin bartoonni maaliif gaaffii kana gaafachuun isaanii lafumaa kaasanii gaafatu akka jedhu miti amantii akkasiitu warra fariisotaa keessa jira amantii akkasii qabu namni tokko kan inni rakkina keessa lixu yoo cubbuu qabaateedha mucaadhuma yoo ta'u yookiin gara haadha isaa keessa erga ulfa ta'ee garaa keessatti dhalatee cubbuu hojjete yookiin mootuu garaa keessatti yuun hojjetamin lubbuu isaatu cubbuu hojjete jedhaniiti amanu warri fariisotaa amantii akkasii amanu baay'ee rakkisaa jarreen kuni yeroo hundumaa irraa kaatu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jarreen kanaanii isin irraa kaattu jedhe macaafota hin beektanii humna waaqayyoos jedhe irraa kaatu dhugaan kuni dubbiin kun dhugaa miti jechi isaanii kun maaliif jedhu lafaa kaanii immoo jedhan miti macaafuma dubbisuu macaafuma keessa arguu garuu jalaa jal'ata faarsaa daawit faarsaa 51 lakkoofsa 5 irratti cubbuudhaan ulfeeffamee cubbuudhaan dhaladhe haati kooyyuu cubbuudhaan na deesseedha jecha kana egaati isa fuudhanii jal'isanii namni cubbuu hojjeteera jedhan garaa haadhaatti utuman dhalatin maal jechuu isaatiin achitti daawit jedhu cubbuudhaan ulfeeffamee cubbuun dhaladheedhu namni amala cubbuu fudhatee dhalataa jechuu isaati amala cubbuutiin dhalata amala cubbuu dhaala namni dhaala isa addaamirraa amala cubbuu dhaala malee namicha cubbuu hojjete utuu hin ta'in namni tokko utuu hin dhalatin cubbuu hojjete utuu hin ta'in amala fudhatee dhufaa jechuu isaati amalli sun nama keessa jira jechuu isaati jechi kun mee hubadhaa laa dhossaa cimaadhaam wangeelaam namni cubbuu dhaalee dhalata dhaala beektu wursi yuwarsal yaadhaad baayiriin yuwarsal amala cubbuu fudhatee dhalata jechuu isaati daawit achitti inni daawit faarsaa isaa keessatti dubbatu qalbii diddiirrannaa keessa dubbata cubbuun kun na keessa jira idda koo keessa jira isa Phaawulos jechuu dubbatudha Roomee 7 keessatti amala cubbuu isa nama rakkisu isa keessa namaatti qabatee jiru seera ta'ee isa keessa namaatti jirutti isa kanatti dubbata garuu namichatu cubbuu hojjetee jechuudha miti kana jechuun egaa mucaan dhalatin tokkotu cubbuu maal hojjete mucaan hin dhalatin nama on argine namarratti on hojjenne waaqa on argine waaqa irratti hin hojjenne waaqeffachuun hin danda'u namni hin dhalatin tokko yookiis immoo nama arrabsuu nama rukutuu hin danda'u maa inni cubbuun immoo maaliidha cubbuun hojjenne garuu amalli keessa jira amala namummaa fudhatee akkuma dhalatu amala namni immoo amala cubbuu godhateera isa fudhatee dhalataa jechuu isaati isa kana qabatanii keessa isaanii amantii akkasii qabu Yesuus Kiristoos as lakkoofsa 3 irratti godhee rukutee lafaan dha'ee darbe amantii kana amantii warra fariisotaa isa jal'aa kana namni maal jedhu isaanii utuu cubbuun hin jiraatin duutiin jiru utuu yakki hin jiraatin immoo namni tokko hin dhiphatu sin rakkatu jedhu kan inni dhiphatu kan inni rakkatu maaliifi sababii cubbuu hojjeteef jedhu hundumaan yommuu kana jedhan isaan immoo fayyaa deemu isaan cubbuun hojjenne jechuudha ofiin karaa isaaniitiin nama baay'ee fayyaa ta'ee deema nama baay'een nagaa ba'ee gala
jarri kun immoo qulqulluudha jechuu isaaniiti nama gargar baasaniiru jechuudha kana jeetu ta'eeti rakkina guddaadha jechuudha firdiin ta'eera jechuudha silaa firdiin iyyuu booddeen barbaachisu jechuudha kanaaf Yesuus Kiristoos iddoo kanatti dinqii hojjechuu isaa caalaayyuu waan dinqiin hojjete amantii dadhabaa amantii karaarraa kaate ilaalcha karaarraa kaate kana rukute akka jedhan bartoonni dhaggeeffadhaa Yesuus otuu darbuu nama dhaloota isaatii jalqabee jaame tokko argee yommus bartoota isaatiin barsiisa namni kun cubbuu eenyuutiif jaamaa ta'ee dhalate cubbuu eenyuutiif jaamaa ta'ee dhalate ilaa dhaggeeffadha isatu yakke moo yookiis abbaa isaatiif haadha isaatu yakke jedhanii Yesuusin gaafatani ilaa iddootti Yesuus amanticha rukute ilaala lakkoofsa 3 irratti Yesuus deebisee inni cubbuu hojjeteef yookiis abbaan isaatiif haati isaa cubbuu hojjetaniif miti asitti dhaabe bakka miti kanaan miti kun kana miti jaamummaan namicha kanaa zeeroo godhe jecha namoota fariisota amantii isaanii kana zeeroo godhe bira darbe kanaan miti amma immoo inni ittiin ta'anii dubbatu isa amma hojjechuuf jedhu ibsuu isaati maal hojjechuuf jedha ija namicha banuudhaaf jedha isanni jechinni itti amanticha rukute jechuma kanaani itti aansee isa fayyisuudhaan hojiin waaqayyo akka mul'atuuf jaamaa ta'ee dhalate isa amma hojjetu egaa amma jaamaa ta'ee dhalatee ija nama jaamaa ta'ee dhalate banuudhaaf jedha kana ibsuu isaati kun immoo sagaleen kun kana jedhe malee jedheeti hojii isa ana ergee guyyaadhaan hojjechuun nuuf hin ta'a yeroo namni tokkollee itti hojjechuu hin dandeenye halkan hin dhufa jedhe waan guddaadha egaa barsiisa kana tokko tokkoon ibsuudhaaf nu rakkisaa garuu isa kanas immoo dubbadhe xinnoo ishee namni yerootti hojjechuu qaba jechuudha yeroon nuuf kennamu immoo hin darba yeroo isiniif kennamee utuun balleessin itti hojjedhaa jedha Efesoon boqonnaa 5:14 gubbaatti zamanuu waajjuusa jedhu afaan Oromoo hiika seenaatiin maal jedha yeroo isiniif kennamee utuun balleessin itti hojjedhaa jedha itti hojjechuu yoo itti hojjechuu baannee yeroon nurkaa darba waan har'a hojjechuudha qabnu har'uma hojjechuu qabna jechuudha waan bor hojjennu bor hojjenna waan iftaan hojjennu iftaan hojjenna yoo har'a darbee isa borii isa har'a hojjennu boritti dabarfannee isa borii immoo yeroo kam hojjenna bor hojjenna kuni warri biyya kanaa warri qaroome kun itti waa'ee ba'aa jiru karoora baafatu pilaanii baafatu itti hojjetu waan pilaanii isaaf karoora isaanii irra darban yoo irra darban dhaqee wal irra darrabee hojiin hin hojjetamina fedhanii kanaafi sa'aatti isaanii sirriitti daqiiqaa isaanii sekondii isaanii utuu hambisin itti hojjetu itti hojjechuun nuuf taa'e yeroon itti hojjechuun hin danda'amne immoo hin dhufa hin darba jechuu isaati yeroon hin darba yeroon namaaf kenname hin darba kanaaf namni waan hojjechuun isaaf ta'u hojii hafuuraas haa ta'u hojii jireenya biyya lafaa kanaaf ittiin jiraatu sa'aatii itti kennameef itti hojjechuu ta'a karoorfachuu pilaanii baafatee karoorfatee tartiibaan kaawwatee hojjechuu qaba jechuudha gooftaan nu barsiiseera kanaaf kana beektonni baay'een dhimma itti ba'aniiru garuu kan isaan dhimma ba'an immoo waanuma biyya lafaa kana duwwaaf godhanii dhiisan isa kana hafuuraa immoo jalaa dabarsan yeroo hafuuraaf nuu kenname hojii hafuuraatiif nuu kenname hojii hafuuraa hojjechuu isa kaanii yeroo oltoo bultoo keenyaaf nuu kenname isa yeroo sana immoo isatti hojjechuu hundumaa yeroo isaatti hojjechuudha gartokkee yoo ta'e isa kan lafa kana duwwaan na darba inni isa duwwaatti hojjinne isa hafuuraan immoo nu darba innis guyyaan itti hojjechuu hin dandeenye hin dhufa kanaaf hundumtuu tooraan hojjetamuu qaba jechuu isaati hojii akkasitti nu barsiisa hundumtuu tooraan isa waaqayyoof laannu yeroo keenyatti waa'ee ba'uu qabna isa jireenya keenyaaf laannu yeroo keenyatti waa'ee qabna yeroo maatii keenyaaf laannu yeroo hunduma isaa'uu yeroo hawaasaaf laannu yeroo sanatti fayyadamuu qabna yeroo keenya akkasumaan gubuun qabnu jechuu isaati nan hojjedhe barsiisee darbe asitti waan guddaa qabxii guddaa biyya lafaa geggeessu kaa'ee darbe jechuudha waan biyya lafaattiin geggeeffamuun ta'u hojjechuutu nuuf ta'a yeroo namni itti hojjechuu hin dandeenye tokko hin dhufa jedhe hojii sana ergee halkan hin dhufa halkan namni danda'e waan hojjetu dukkana hin darba jechuu isaa inni jechuu isaati guyyaan inni jechuu isaati guyyaa waan hojjetamuudha malu guyyaa hojjechuudha kanaachi dukkana dhufa dukkanni biyya lafaa kana irratti hin dhufa kanaaf hojjetee namni hojii isaa qixeeffatee darbuu qaba akka kana erga jedhee deebi'ee biyya lafaa kana amma jirutti ani ifa biyya lafaatti isaaniin jedhe Yesuus akkuma kana jedheeni lafatti tufee ancufa isaatiinis biyyoo dhoqqeessee dhoqqicha ija namichatti dibe namichaanis dhaqii saaliyoom bishaan kuufamaatti dhiqadhu jedhe saaliyoom jechuun isa ergame jechuudha namichi yommus dhaqee dhiqate ija isaatiinis argaa deebi'e jedha innume dubbiin baqaa
amma aqi saaliyoomitti dhiqadhee dhiqannaa ilaame dhiqannaa kana namoonni tokko yeroon biyya ture raajonni tokko akkuma warra sheekota akkuma warra waan tokko baala kutanii namaaf kennu qoricha godhanii kennuudhaaf xinnooti isaan hafe huuba funaanuudhaaf xinnooti isaa huubuma funaanu waan tokko godhu bishaan irraa maalirraa waan adda addaa godhaniitii xeebu maaliifi kanafaa fudhatanii caqafachuu kan barbaadan jiru Yesuus Kiristoosii lafatti dhufee dhoqqeetti dibee dhaqii dhiqadhu eessatti dhiqadhu beektu dhaggeeffattu saaliyoom jechuun immoo ni kaddanatti saaliyoom jechuun isa macaafa tokko irratti hiikeera kunam saaliyoom jechuun isa ergame jechuudha saaliyoomiin beeku warri yihudotaa beeku garuu hiika isaan beekani saaliyoomii isa ergame jechuu akka ta'e afaan isaanii sababii ta'eef hin beeku garuu isa ergame kana hin beekani inni ergame amma dhufeera biyya lafaa kana keessa jira deddeebi'aa jira hin barre akka isaan baraniifiti Yesuus Kiristoos akka ta'e saaliyoomitti dhiqadheen fayyade saaliyoom iddoo sanattan fayyade hiika kanayyuu baruu hin dandeenye kan ergameewudha waaqayyo biyya lafaatiif kan ergee isa Yesuusiidhaan hiiki isaa isuma laallatam Yesuusuma laallata kan ergame jechuun kan ergame hin jiru kan biraan ergamaa waaqayyoo inni biyya lafaa fayyisu inni jajaamotaa banu inni dinqii hojjetu inni araarsu cubbuu ilmaan namootaatiif kan lubbuu isaa dabarsee kennu ergamaa waaqayyoo inni dhugaan Yesuusiidha dubbiin kun isa laallata kanaaf dhaqii jedhe dhaqiitii achitti dhiqadhu dhaqee dhiqatee ilaalaa argaa deebi'e innumeem battalumatti maali Yesuusii Barxelemeyoosiin akkam godhee fayyise beektu harka isaatiin qaqqabateedha goofta maal barbaaddeedha Barxelemoosiin gaafate Yesuus inni yennaan arguun barbaadaa agartuu koo naa deebisee argi jedhee harkaan qaqqabateedha innume garuu har'a maaliif kana godhe kun hiika kana qaba saaliyoomitti kan inni ergeef irra deddeebi'ee achi ergamichi akka namoonni amaleeffatanii saaliyoom malee hin fayyan jedhanii booddee lagatti gadi nammanii dhuman hin barbaadu inni mallattoo sana hiika sana hiikee darbe gaaf tokko gara mana qulqullummaa dhaqeetii macaafatti kennaanii kutaa isa laallatu tokko baasee dubbise hafuurri waaqayyoon irra jira warra rakkatanitti misraachoo akka neemuuf warra deegota urri akkan baasuuf na ergeera kan waaqayyoo guyyaa araaraa labsuuf na erge jedha kutaa kan harkaan qabadheen jiru sirreettan dubbise miti kanaafi isa laallatu dubbise macaafni bal'aadha kutaan macaafaa bal'aa ture garuu waan isa laallatu akka isaan baraniifiti hiikee fi bira darbe kunis hiikuu isaati malee akka nu baala funaannu miti fayyisuudhaafi gooftaa Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu isaa booddee aqaatii dhukkubsatoota fayyisaa warra lamxaan qulleessaa seexanoota baasaa erge maqaa Yesuus duwwaadhaan malee fayyuun immoo akka hin danda'amne Phexros faa dubbatu hojii ergamootaa boqonnaa 4:12 irratti eenyuuf illee fayyinni hin kennamne waaqa jala ilmaan namootaatiif kenname maqaa Yesuus malee maqaa Yesuus hin gaa humna qaba humna hojjetuuf keessaa qaba maqaa Yesuus keessa humnatu jira maqaa Yesuus keessa fayyinatu jira maqaa Yesuus duwwaadhaan hin gaa maqaa Yesuus hin fayyisa maqaa Yesuus jaamaa banuu danda'a maqaa Yesuus gooboo qajeelchuu danda'a naafa utaalchisuu danda'a Amen. Maqaa isaa nuu kenne maqaa kootiini jedhe malee waan biraatiin hin jenne maqaa kootiin jedhe masimee agaanintiin taa'aadhaallachu maqaa kooti seexanootan baaftu warra dhukkubsatin harkan keessu isaanis hin fayyadu Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 kaamnee dubbifnee akka jedhe maqaa koo jedhe maqaa kootiin jedhe maqaa Yesuus fayyisaan biyya lafaa maqaa Yesuus malee fayyinni hin jiru kanaaf waa'ee isaa iloo mitti dhiqachuu isaa waa'ee dhoqqeessuu isaa arras dhoqqee boxobbonnee ija namaatti akka dibnuun miti gooftaan keenya dhoqqee kanatti dibee naan dhaqee dhiqatee fayyee deebi'e jedha mee gaaffii namootaa ilaalaa lakkoofsa 8 kaasee yeroo inni deebi'u gaaffiitu ga'e namootatu wal gaggaafata nan dubbisame dhaggeeffadhaa olloonni isaa warri kanaan dura utuu inni kadhatu arganii inni kun namicha isa taa'ee kadhachaa ture miti jedhanii gaafatan namoonni kaan eeyyee isuma jedhan kaan immoo lakkisaa isa fakkaata malee jedhan namichi yommus inni isa jedhe namoonni immoo iji kee lachanuu attamitti sii banamere jedhanii isa gaafatani kanarratti inni namicha isa Yesuus jedhamutu biyyoo dhoqqee
dhoqqeessee ija koo lachanuu anaaf dibe gara bishaan saaliyoom dhaqiitii dhiqadhu anaan jedhe anis dhaqee dhiqadhee tanii arguu danda'e jedhee isaaniif deebise. Jarri immoo inni eessa jira jedhanii isa gaafatani. Namichi garuu ani hin beeku jedhee deebiseef. Yesuus fayyisee biraa deeme hin beeku egaam. Hin beeku Yesuusin hin beeku jechuu isaa miti. Iddoo inni jiruun hin beeku garuu kan na fayyise Yesuusidha jedhe. Kan na fayyise bishaanicha hin jenne. Bishaanicha hin jenne dhaggeeffadha. Kan na fayyise Yesuusidha jedhe. Dhoqqee sanas hin jenne. Yesuustu na fayyise. Dhugamoomsa namichaa laala. Isatu na fayyise jedhe. Haaleluyyaa. Qulqulleessee lafa kaa'am dubbii Waaqayyoo. Yesuustu na fayyise. Jarri immoo gaaffii kaasaniin irratti. Gaaffii kaasaniin seenaa jijjiirameem. Seenaa jijjiirameem. Jijjiirama beektuu ilmi Waaqayyoo jijjiirama baatee dhufeem. Jijjiiruudhaaf dhufeem. Isa kufe karaarraa kaasuudhaaf. Isa rakkatee fira dhabee fira ta'uudhaaf. Isa beela'e beela baasuudhaaf. Isa dheebote dheebuu baasuudhaaf. Isa gogaa jiidhaa gochuudhaaf dhufeem Yesuus. Seenaa jijjiiruudhaaf dhufe ilmi Waaqayyoo. Hin wallaalaniin warra kaleessa beekantu isaan jaamaa beeku, isaan kadhataa beeku, isaan karaa irratti beeku, inni geeddarameera. Nama jaamaa tokko beeku isaan, nama karaa irra taa'u tokko, nama rakkataa tokko. Akka isaan kaleessa beekan mitiim, seenaa nama geeddarameera. Yesuustu geeddareem. Yesuustu geeddare, Yesuus hin geeddaram, seenaa namaa, maqaa namaa iyyuu hin geeddaram. Kaleessa kadhataadha garuu amma kadhataa mitiim, kaleessa jaamaa jedhama amma jaamaa mitiim. Namicha jaamaa mitiim amma maqaansaa, namicha isa arguudha malee, Yesuustu seenaa geeddare, Yesuustu maqaa geeddare, maqaa namaa geeddaram. Rakkataa sooressa godham, deegaa fuudhee badhaadhaa godham, kufaa kaasam, dolfinaa kaam. Isaam abbaan aboo, isaam waan hundumaa kan jijjiiru ilma Waaqayyoo isaan manaaf siin gidduu jiru sanuu maqaa isaa dubbannu kanaadhaam. Wallaalanii eenyunni kuni, eenyunni kuni, eenyunni kuni, eenyunni kuni, isaam isa miti, isaam isa mitiim. Dafeetii gidduu lixe namichi lakkii isuma jaamaa sana garuu hin jijjiiramem. Maaltu dhufe? Yesuustu dhufe kaa. Yesuus gara mana namaa dhumnaan seenaan lakkinaan jijjiiramaam. Gooliin mana keessaan ba'am. Dubbiin mana keessa jiru, dhukkubni mana keessa jiru, manni rakkataan hin fayyam, maatii rakkataan hin fayyam. Nama jijjiira galanni isaaf haa ta'u. Yeroon biyya jiru nan lallabaa, nan ilaala namoota, seenaa namoota anaanis na jijjiiree utanii seenaa namoota jijjiiree kana laala. Nan dinqaa hojii gooftaa kootu, dubartii tokkootu yeroo hundumaa lilchiti, inni lilchiti. Waldaa guddaatti amantee garuu karaa bakkee jaamaatti kutannaan nu duukaa achi deebitee egaa ishee waldaa keessa jirtu lallabinatti tola. Isa seennaa ililchitu miti. Isuma seen gammaddutu keessa koo nyaata. Dubartiin kun ni ililchiti. Namni beeku. Ani amma tokko beeka caalmaatti egaa isheen gaafadhe. Isheen amma maal turte beektu? Dura abbaa manaa ishee wajjiniin wal lolaa turani. Dargaggummaatti wal fuudhanii waliin taane walii kanii dhala tokko godhatanii ijoollee lama godhatanii walii kani. Isheen machooftee lolaa keessa ciifti. Abbaan manaas lolaa keessa ciisa. Yommuu galan immoo waltumaa bulu. Halkan wal ari'anii bakkee keessa wal fiisaa bulu. Utuma maraatanii bara dargaggummaa isaanii utuma maraatanii utuu jireenya hin argin utuu gaa'ila gaalchaa hin argin wal diigani. Inni fuudhee dhiisee kan biraa fuudhee jiraata dhiiraa isheen utuu rakkattuu machooftuudhuma jedhamu fuulli kasala ta'ee fuula ishee kana ol gubee gaggubee alkooliin kasalli fayyaan kun hinuma jiraatti du'i torban tokkotti dhiyaateera. Yeroo kana rivaayivaalii waldaa Naqamteetti ka'ee namni fayyuutti ka'e. Namni fayya oduu dhageesse fakkaata akka dubartii ishee dhiigi ishee dhangala'uu sana. Oduu dhageesse fakkaata bututtuudhuma naxalaa ishee butattee tuuf jettee waldaadhaan baate. Gaafa dhaqxuu waa'ee Yesuus dhageesse innoo waan tokkoyyuu namuutti hin jenne wangeeluma dhaggeeffattee irraa sokke satan jedhee suusiin araqee suusiin daadhiin bitatti araqee bitattee dhuddi araqee ishee waan tokko dhaqxee qoraan bakkee codhattee dhuma araqee dhuddi gara caalu midhaan hin nyaatti sumaan jiraatti. Araqeedhaan kan jiraatan jiru biyya keenya keessa. Araqee dhuganiitii ittiin agabuu bulu qorra birdilibsii koo jedha namichi tokko immoo birdilibsii koo jedha bakkee bulaa isa dhugutaanaa itti irra fadheedha. Birdilibsii bitata machaayoo wallaalee bula. Wallaaltee bakkee bulti ati eenyu. Wallaaltee isheen araqee bakkee muu ciiftu waan bakkee ciiftu isheetti fakkaatu. Namaam garuu
Nama takka saree bakkee ciisaam akka bineensaa bakkee ciisaam namatu dubartii kabajaatu. Gaafa Yesuusin argattu tuf jedhee keessaa sokke amalli sun. Inni akka jawwee keessa taa'ee dhugu suni wangeela dhaga'ee keessa taa'uu dadhabe. Achumaanii udaan jedhee tajaajile hin jibbite bakka waan foolii isaa maqaa isaa dhaga'uu jibbite. Waa'ee dhugaatii jedhanii foolii natti ajaa'a jette. Itti ajaa'a waaqayyo namatti ajeessoonni namatti ajeesse maleessaa ta'a. Itti ajaa'ee jennaanii maqaa isaa dhaga'uu hin barbaaddu. Achumaanii bifti ishees deebi'aa deeme. Waldaa dhattiin isheen gaafa roobii fawus pirogiraamii jira barii halkan duratti baate sanbata hin haftu. Waldaatti fiiddi isheen mandar tsaalotiin isheen hafu. Hamma dandeessi hojjetatti hamma isheen hojjetattu ishee ga'a durgu bare oo fedhe hojjette wanti ishee ga'u hin jiru araqee tarkaa fixa. Kanaaf gaafa wangeellachii dubbatamu dandeesseen teessu lafaa kaatee il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  jettee raafamti. Mar'ummaan ishee keessaa bac jedha. Gochaan Yesuus Kiristoos gochaa ilma Waaqayyoo fayyisuu ilma Waaqayyoo isa seenaa namaa geddaru isa jireenya namaa geddaru. Isa keessa ol fiiga keessa ba'uuf jedha keessa tuuf jedhe inni tokko maa nutti iyyiteedha namni waan iyyituuf qabdi isheen maaf hin iyyitu isheenoo waan ta'eef beetti waan inni ishee godhe beetti galanni isaaf haa ta'u warri Waaqayyoo waan isaanii godhe beekan danda'anii callisanii gaaf jechuun danda'anii iniyyuu warri Waaqayyoo seenaa isaanii geddare warri Waaqayyoo jireenya isaanii geddare warri ofiin toloota ta'anii niyyan ofiin toloota ta'anii warri Waaqayyoo toloota isaan godhe cubbamoonni iniyyuu. Cubbamoonni manca'anii badan warri Yesuus Kiristoos gara seenaa manca'aa dhaqe gara seenaa badee dhaqee xurii keessaa fuudhee dhoqqee keessaa fuudhee qulqulleesse. Isaan kun danda'anii ta'aniin iyyuu manca'anii turan badanii turan badiisa keessaa deebi'an xurii keessaa deebi'anii dhiiga ilma Waaqayyoo miiccatanii qulqullaa'an dhiiga sanatu isaan iyyisiisa. Isa dhangala'ee qulqulluu sanatu xurii sanatti isaan miicee isaan qulleesse kanaaf iyyuu. Hallelujah. Hiyaadatu danda'anii gabin jedhan iniyyuu gabin jedhani Yesuus Kiristoos tokkannaa godhe obsuu dadhabe namichi jaamaan kun gaafa namnoonni wal gaaffii baay'isaniiti maal obsee bira darba cal jedhee obsee bira darbuu hin dandeenye. Isa jedheen isuma jedhe isuma jaamaa sana isuma rakkataa sana isuma karataa sanaadhaani isaadha. Utuu tokkootii rakkina isaanii mu barbaadanii fayyaniiru warra maaltu isaan dubbachiise. Isaan nama gabbiraa ta'aniiru sagalee isaa attamitti yaadatu isa seenaan geddarame isarraa dubbatu malee sagalee isaa maalitti beeku akka kosii keessaa ka'ani akka badiisa keessaa dhufan attamitti beeku maal dubbatu maqaa isaanii balleessuun barbaadani lakkii ani kan biraadhaan jaamaan turre jechuuf barbaaduun lakkii anisuma fuudhee kanna godhe isuma jaamaa sanatti ija koo banee Yesuus ta'e hallelujah. Yesuus janaa bane ija banamuu beektu ija banamuu irratti mee asin turban ija isaa amma fooniin ilaallu kana duwwaa miti biyya keessatti akka jedhu dur biyyi koo biyya bunaati nan beekaa buna dhaaba biyyi koo ijoollee ammoo qaata jinu banameedhu gaafa birraatti dhiyaatan yookiis immoo warri buna goromtii dhaabbatee isheen misraachoo kennuutti kaate qaata bananee ammoo maaliif akka jedhu beektu rakkinni ija namatti jaamsa rakkinni jaamaa gadii nama godha utuma arguu jaama namni. Injoon jaa yoo rakkate namni rakkataan jaamaadhaan mun isiniin jedhu nan beekama namarraan dhaga'e miti qoradhee saayinsii isaa bira ga'eera akka rakkataan jaamaa ta'e jaamaadhaan waa'ee rakkinaa kana jaamaadha rakkataan yeroo kana ijatu nu baname iji nu banamuuf jedha ijoollee gaafa jedhan egaatii abaluun ija baname yookiin immoo namatu ka'ee nama tokko gargaaree waa godhaaf ija koo naa bane Waaqayyo isaa eebbisu ija na bane jedhu ija banamu rakkinaa ba'u rakkinaa bal'inatti ba'u beelaa quufatti ba'u dukkanaa ifatti ba'u rakkinaa ba'u rakkinni dukkana namni murtii rakkatu dukkana keessa galeedhama rakkina beektu jiraachuuf dhalate biyya lafaa kanarra jiraachuudhaaf jedhee waan ittiin jiraatu dhaba waan ittiin jiraatu jalaa seexanni sassaabee yookiis immoo Waaqayyos immoo ulfina isaa mul'isuuf jedhee jalaa sassaaba waan ittiin jiraatu dhaba jiraachuudhaaf nyaachuun uffachuun waan jireenya hawaasaa keessatti baasii qabaachuun barbaachisaadhuma waan godhan kana hundumaa murtii dhabanii joonja'u yeroo namni hawaasii wal gargaaree gargaarsa keessatti argamee gammadee cidha walii dhaqee gaddarratti wal gammachiiseedhu hirmannaa dhaba kana keessa ani maaliifan dhaladheedha itti dukkanaam namatti jireenyi namaa dukkana ta'am guyyaa isaa afaan namatti dukkanaa garatti oolanii buulan dhabuun
yeroo kana dhaloota ofii jibbuum of abaaruutti ka'aaf namni maan dhaladhee utuun du'eera ta'ee jiraam garaadha kootti tuun hafeera ta'eeraam namni rakkinni dukkana rakkinni jaamaadha nama jaamsa rakkina. Rifatena baasee onaa bakkee ikka boodiddoo furrikee irraa sukkee.